Oromoon ogguma maaftu mortuun osoma mortuu hortuun hortii jechuudhaani duraan tilmaamanii lafa kaa'anii jiran tilmaama gaariidha. Kun mammaaksa ajaa'ibaati waan gurra namaatti toluudha. Har'aan kana wanni dhageenya immoo waan dhaloota higireetiif yookiin uummata Oromoo hundaafuu fakkeenya ol'aanaa fi jajjabeessaa ta'uu danda'uudha. Oduu gurra keenyaaf haaree ta'edha. Kan dhaloonni keenya irraa barachuu qabu waan har'aan tana dhageenye kan nutis gurra isin buusuudhaaf walitti qindeeffanne kana nu hordofaatii irraa baradhaa isiniin jenna. Chaanaalli keenya yoo isinitti tole ammoo subscribe, like, share godhu hin dagatinaa daawwattoota keenya kabajamoo. Manguddoon umrii 69 tokko barnoota isaa kan sadarkaa lammaffaa xumuruudhaan qabxii ol aanaa erga fidee booda yuunivarsiitii seenuun isaa har'aan tana dhagayame oduu haaraa gurra keenyatti ta'uu dandeetti jira. Barataa Taaddasaa Gichillee jedhamu abbaa ijoollee 11 ture. Obbo Taaddasaa Gichillee dhiira garaa murattee bishaan raafuu gabbisa kan Oromoon jettu mirkaneessee jira. Hawwii barnoota barachuudhaa qabanirraa kan ka'een gufuu fi qormaanni garagaraa isaan danqaa turullee hawwii fi kaayyoo ganamaa kan barnootaaf qabaachaa turan galmaan gahuuf mudhii hidhatanii barnoota isaanii barachuudhaan as gahan. Manguddoon Taaddasaa Gichillee abbaa ijoollee 11ti. Ijoollee kanaas barsiisaatuma ofii isaaniitiifis baratanii oduu gurra namaatiif haaraa ta'e kana nu dhageessisan. Duba manguddoon umrii 69 kun maqaa manguddoo jedhu ofirraa mulquun achi kaayanii maqaa barataa jedhu moggaafachuudhaan kan barachaa turani. Qormaata seensa yuunivarsiitii erga fudhatanii booda qabxii 502 galmeessuudhaan har'a ilmaan isaaniitii waliin har'aan barumsa yuunivarsiitii isaan gahee yuunivarsiitii Jimmaatti barataa bara haaraa kanaa ta'uudhaan galmaa'ee haala ajaa'ibaatiin simatameeti jira. Kun yeroo jalqabaatiif oduu jalqabaa, oduu simbirtuu, oduu haaraa gurra namaatiif toltu ta'uu hin oolu. Odeeffannoon kun obbo Taaddasaa Gichillee bara 1945tti godina Wallaggaa Lixaa aanaa Ganciitti dhalachuudhaan barnoota ijoollummaarraa barachuu qaban osoo hin baratin as gahaniiti turan. Haa ta'uutii garuu Oromoon waan keessa jiru addunyaa guutuutu beekama. Akkuma keessa jiranitti okkolan kan Oromoon jettu sanitti fayyadamuudhaan obbo Taaddasaa Gichilleetis gufuu fi furguggee cufa gajjechaa bira dabraa barnoota isaa baratee yeroo ammaan tanaa as gahe. Manguddoon umrii 69 kun haadha warra isaanii aadde Bidigtuu Tolaa barnoota kana baratanii sadarkaa kanarra akka gahaniif deeggarsa cimaa mana keessaa akka isaaf taasisaa turan hin dhoksine. Aadde Bidigtuu Tolaa barnoota barachuun bu'aa akka qabuu fi lammii ofiillee tajaajiluudhaaf barnoonni barbaachisaa ta'uu erga hubattee booda abbaa warraa isiillee tammanaan irratti dhiisi. Ati mudhii tee hidhadhu barnoota eegaltee fi kan fedhii isaa qabaachaa turte kana baradhu galmaan gahadhu jechuudhaan carraa isaaf kennitee tammana keessaa ofiif amaanaa ofirratti fudhattee isaa fi ijoollee 11 waliin barsiisaa turte. Jiruun wasaasaadhaan gar lameen iyyuu qaban toltii kan Ali Birraan jeesan tanaa mitiire. Obbo Taaddasaan yeroo barachaa turetti namoonni tokko ati kanaan booda maalirraa baratta? Ijoollummatee hin barsiifattu jechuudhaan kan isa ajaa'ibsiifachaatii fi hamilee isa muruudhaafis tattaafachaa turan akkuma jiru kanneen isa deeggaraatii fi isa jajjabeessaa tures jiraachuu kan dubbatan manguddoon umrii 69 abbaan ijoollee 11 kun kanaan booda akkuma qarree fi qeyroo kamitti maqaa barataa Qacalee jedhu kan moggaafatanii barachaa turan kana qabachuudhaan yuunivarsiitii Jimmaarraa qabxii olaanaa galmeessuu karoora isaanii akka ta'e dubbachaatii jiru. Turtii isaanii kan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti dabarsaniinis damee barnoota dooktereetii fayyaa barachuudhaan lammii isaa tajaajiluudhaaf hidhatee akka barnootatti seenee dubbateeti jira. Kun waan ajaa'ibaati. Yeroo ammaan tanaatti daa'imman keenya kan mana barumsaatti barsiisaan kadhatee barsiisaa jiruu fi kan hamilee barnootaa hin qabne jaarsa umrii 69 abbaa ijoollee 11 kanarraa fakkeenya fudhachuun waan gaariidha. Jettee fi haasawa abdii kutachiisaa namootaatii fi umrii dullumaa kan harkaa wal qabaniin injifachuudhaan mudhii isaanii hidhatanii qo'achuudhaan qabxii olaanaa fiduuf qophaa'anii akka jiranii fi dhaloonni koo ilmaan biyyaa fakkeenya narraa fudhachuu akka qabanii fi anis akkaan fakkeenya dhugaa isaaniif ta'uttiin cimee baradha jechuudhaan dubbachuu isaanii TV'n FIB gabaaseeti jira. Kun oduu ajaa'ibaati. Kan waa uumuudhaan addunyaa irratti maqaa of waamsisa. Garuu dargaggeessi
waan fedhe hojjechuu ni danda'ama. Geessi umrii 69 kana maddiidhaan abbaa ijoollee 11 ta'ee hojii ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisoo akkanaa yoo galmeessu uummata Oromoo malee eenyu qabalaata. Kun waan ittiin boonnudha. Waan mataatti ol qabachuu dandeenyudha. Oduu fakkeenya irraa fudhachuu qabnudha. Oduu hamilee nuuf ta'udha. Kun hegeree barnoota keenyaatii fi hegeree hamilee keenyaatiif galaa godhannee ol kaayachuu qabna yaa lammiitoo. Umureetiin jira. Galatooma.